لفتت لفا أمنتيناتي لفا إسلاماتي أكدم إسلام قدنا هرر جيبهاتي مقا مسلم توتا قدنا هرر جيبهاتي نموت لفتنا مقاد الدين وهادو في وقفتو خاسر ومشن نقول وبلاتات ملي والناس ومشن دين ملي انجرتو موتو ما نكتن وانا بغافلنا الله أكبر اتحاد سوداني موتو من بلچيسي آنا خلاتي في بلچيسي قدنا هرر جيبهاتي في akkasumas bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis lafa kana kaartaa yookaan qabiyyee isiidhaatti dalagee maqaa majliisa shee'a Amawwatar daaru taqwaa jedhamuun kaartaa akka harkaan gahu inni islaama godina Harargee bahaa isaan gaafachuu barbaada maqaa ummata muslima godina Harargee bahaatii fi ummata islaama Oromiyaadhaatiin. Egaa jalatti haase obboleeyyan kiyya islaamummaa jechuun nageenya jechuudha. Islaamummaa jechuun nageenya mirkaneessa. Wanni amantii islaamaa keessa deddeemee nageenya booroosuun hundi isiidhaatu uummata muslimaatiin wajjin ni taati. Hin taatu. Qeerransi halluu hoolaa uffatee anireeda jeeree keessa deemu kanarraantena sheekota daaro dhoosee du'aata keenya arrabsee ummata islaamaa kana keessatti sunni balaadhaatan biyya alaa shooreer teessitee biyya arabaa kana qabeenya isaanii barbadeessitee fooqii isaanii jijjiisitee beeraa fi ijoollee isaanii dirqiin goote tanaaf keessannoo awwaaluu ni hayyamna. Hin hayyamnu tana ofirraa nama ofirraa neeynu. Kanaafuu nuti ummanni muslimaa nageenya barbaanna waan ta'eef waan akkanaa mootummaa cinaa dhaabbanne hamma dandeenyutti qabne dadhabnutti akeekne waan kana of keessaa haa mirkaneessinu isinin jechuu barbaada. Yaa ummata keenya isin diin islaamaa feetan abbummaa sadeen maqaa diinuu yoo isinitti dhufanii simattan ammoo xaalibni ilmiidha rabbii keessan sodaadha. Sheekkan keenya gurgursiisina. Sheekkan keenya hadiisaa fi quraana malee rabbii sodaa malee waan biraan beekan. Xaalibni ilmiidha sheekota bara ilmiidhu bara waan biraa sheekota kanaan bakkee waan biraa rabbii quraanaa isinin jenna. Yoo isin namoota san dide tagoorsinee gorsa dide hadiinillee diriira dide ilmi islaamaa wanni inni eegu amantii tana waan ta'eef amantii tanaaf caawama waan ta'eef sheekotiidhaaf kopheedha waan ta'eef da'awaa tanaaf gaaddisa waan ta'eef abadanuma qalbi'eellaanii kana tolchee beekuudha qaba. Torbaanii fi akkanatti lashlash jennu lashlashii keenya kana fooyyee sitti hin fakkaatin akkuma bishaaniitti odoonii fi ati rabbii namaa ta'a jettee teessee dagattee haatu fuula si kuttee yaana mala deemtee. Kanaaf obboleeyyan keenya xiqqaa guddaan keenya keessattuu yeroo soomanaa kana xaalibni garaa gamta keessanii deebitan waan ummata islaamaa kana tokko qofa hadiisaa fi quraana qofatti xiyyeeffatanii keessa jedhamaa hadiisaa fi quraana ummata keenyatti mul'isa. Ummanni keenya amma dura laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah dha'uu isa isaaniin baranne. Kanaaf firqa akkasiitii fi kanaaf salafiyyaa fi kanaaf waanaa fi kanaaf kawaarijaa addaa baafachuun geenye wanni inni beekuu fi wanni inni barachuu fedhu wallahi hiika kalimaa laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullaatii fi
أركان صلاة في شروط صلاة برتو فدا أمة خينيا أبو أمة خينيا ربي صداد أبا أمة خينيا وانسان بين برسيسنا داتا إسان اتهاج من أمة خينيا نوقفسيسا سنين جنة خناف وبليان كينيا دامس خينيا إني جبان دامس خينيا إني جبان خنانا رانتنا قبلنا دفنتون خنا دجيتنا وجي والمدال تومتي فوقا قند خينيا خيسك قدامني أكاتا لفتنا اتقبلنو قند خينيا هندت مسجد خينيا هندت حتى أنو سنين جنة أمة خينيا لفتنا يفتتني عنو ياتشفتو لفتنا لفقبلنو هندام سخينيا قلتوما انفتح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتقافة مادي ما إسلام قدنا حرقي باشي إبراهيم مختار نامسا قاري نامسا من القلب إلى القلب. الله أكبر. قبل تجرتا ما قبل نملي جتو تكبيرتا إلمان هذا تكا تنت مسانت تنت إلمان هذا تكبيرتا إلمان هذا تكا بكا تكا تكبير. إيجا سجنتان تينيا دقيقة جبابا دان ceetee gara waan asitti wali qabamtee deemuudha qabdi daqiiqaa takka namni asirratti nuti kenninuu fi ulamaa'ii hedduu bakka tanatti dhufee affeeramee jira. Sheeyni keenya Sheekh Muusaa Su'aala seenanii jiran mee takbiirta takbiir. Sheekh Muusaa baga nagaan dhufte jennaan si jaalannaa. Sheekha keenya hayyuu gaarii aalima beekamaadha. akkasuma sagantaa guyyaa irraa sheekha keenya Sheekh Muhammad Zabuur as keessa jiranii Sheekh Abdulatif Mattaanii as keessa jira. akkasuma Sheekh Muhammad Saani Waa'u Sheekh Jawaba magaalaa Baddee isarraa as keessa jira. durataa dhimma Islaama godina Harargee lixaa Sheekh Muhammad Abdurrahmaan as keessa jira. akkasuma Sheekh Bashiir Dirreedhawarraa dhufanii as keessa jiranii Sheekh Jaabir Dirreedhawarraa dhufanii as keessa jiranii Sheekh Kaamil Malkaa jira. Sheekh Ahmad Tawfiq Awwadaa irraa dhufanii as keessa jiranii Sheekh Muhammad Tawfiq Laangee irraa dhufanii as keessa jiranii Sheekh Abdoosh Aliyyi Sheekh Jamaal Aliyyi Abdullah Sheekh Umar Ismaa'ilii fi Ustaaz Anas Muhammad Ustaaz Abdoosh Aliyyi kan kana fakkaatan kana jennee har'a yoo jaluma galtan malee asirratti waa isin afeeruu hin dandeenyu hunda isaaniiti hangana hammanaa hin beeynu nama adila kana nyaata hanga kana bismillah waa tartu ardhaa jee namichi dhageesse ilaalala nama adila kana nyaata hamma kana bismillah waa tartu ardhaa kanaaf gaa inshallah sagantaan akka gara waan barbaadetti ceetu sheekha keenya Sheekh Muhammad Zabuur Yusuf ni jaalatanii meeshaa Zabuur ni jaalatan namni jettu harka mirgaatti fi miila mirgaa. Allahu akbar. Sheekha bakka jirurraa kallattiin gama sagantaanaa fidaan isin jira Sheekh Muhammad Zabuur bakka jirurraa sheekha kiyya qaalii fi gaarii ona cancanirraa dhufee as keessatti argamu Sheekh Zabuur gama sagantaa afeer haraban ameenaa isin jee hadaabbatu gattaa akka namni hundinuu argu takbiirtaalee sheekhanaa simadhu warri gamana dhaabbattan kun gattaa yoo gatteenya malee ija keessa waliin galu gattaa ulan nagargaarin siin jaabar gattaa bankiin Oromiyaa dhuftee as jirti Awaash bankiin as jirti Nigid bankiin jirti Samsam bankiin jirti bankiin Siinqeen jirti bankii hundaa jira bakka tana maallaqa bakka tana nuu fidaa hoota risitiidhaan na bira dhuftan booda warra baankii bira huloo fuula keenya kana duratti argamanii warri baankii bakka tanatti argamtan waan asirratti hirmaattan booda isin dubbifne tokkotti maallaqa isin bira haachuu bichaafti maallaqa isin irraa fuudhuu barbaanne nuti. Allahu akbar. Bankiin nuti har'a booda maallaqa haayannu baankii har'a asirra nu deeggarti. Bankiin nuti jabeessinu bankiin nuti ol fuunu bankiin nuti daaddaa goonu tasalaamtaa bareedduu sesseeqaatti dhaynu baankii ni jirra she'aama watan bira dhaabbanna jettee gooba isii har'a asirra mul'ifte bichaa gurri humna nagaa malee taan gurri nan dhaga'u bankiin nuti dhuftee as jirti isin bira jirra jedhanii haa galatoomanii sheekha keenya Sheekh Muhammad Zabuur mee takbiirta warri gamanaa mee takbiirta warri gadii tanaa mee takbiirta warri gamanaa takbiirta takbiir. Sheekh Muhammad Zabuur ni beeytanii ni feetanii
نجارتني شيني دفع جرا أسين إسا وجه ترتي غاري قطعي ورنا بطلندرو قطع أسين ديمنا شيخ وجه ترتي غاري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى وقبل أن أبدأ أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الله سبحانه وتعالى خالجوا جمع الله مي جمع خيا أسدي أجاج ففروا إلى الله جمع الله مي أسدي أسوري أدوا وأسلموا له الله قال جل بتما جاجد خنافه الله سبحانه وتعالى ومن يتقي